wantan gochuu danda'u hin jiru koo maal gochuu danda'a? Kenna waa 4 ta'es yoo 5 ta'es riskii si qabattee dhufti ilmoo yoo dhufte siin jedhe gin inni hadha baay'ee tokko sammuu kan kollee qalbii kan kollee na cabse yoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenyaa nagaa kan kooti alhamdulillah. Sin nagaa keessaniin jabaattu hojiin afiyaan simbira maal fakkaata? Dalagaa biyya ormaa akkamtiin sin qabee jira nu biraallee ana biraallee bareeda alhamdulillah. Egaa hordoftoota keenyaa dhammoo Khaalid maaliin dhuftee jechuun keessanii hin oolu. Kaleessa akkuma beekamu Abdulaziiziin lama garaa qabaa doktorlee akkas naan jedhee jennaan. Akkam lama ta'a lama hin fedhu jedheetu baay'ee tokko leenatti inti ta'ee jira akka waadan ofiin godhadhe gen wanti kuni kennaa rabbiiti kennaa rabbii immoo hin tuffatanuu intinaan ta'an waa tokko wanti ufti gaabbanu hin jiru rabbiin afuris shanis sadiis nama kenna gen an inni akkas naan jira jedhee yaanne yow akkuma gammada jedheetan yaadeen ture garuu akka yaada kan kootis hin taane akka jaalala keenyaan kabaja keenyaan waan inni kana haasa'u illee natti hin fakkaanne garuu inni amma wanarratti manatti illee hin galle yow anillee baay'ee jecha isaarrattis haasaa isaarrattis illee baay'ee gadde akkuma argitanii jechi isaallee baay'ee nama gaddisiisa haasaan isaallee baay'ee nama gaddisiisa wanti rabbi nama kenne immoo alhamdulillah dhanii fudhachuudha garuu Abdulaziiz nu baay'ee wal kabajnaa wal jaallannaa bakka iddoo guddaa waliif qabna ilmoo lama ta'ee sadii ta'es immoo addaa nu baasas immoo yaada kan keenya jijjiira gidduu keenyatti illee rakkoo uumaa jedheellee takka yaadee hin beeku yow al tokko ooma jiru waan tokko arguunis wala dhabuunis uma jiru namni iddoon kan dhabee kan ilmoo dhabee boo'utu jira kunimmoo akkuma kana kan immoo lama argatee sadii argatee sitti gaabbutu jira angaruu ittiinan gammada maaliif niimaadha ilmoo jechuun baay'ee tokko bakka kan argate hin beeka kan hin arganne illee rabbi isiniif haa kennu yow dhiirri kanaan isiniin jedha maal dubbachuu dandeenya bakka waanuma namatti hin tolle dhiirri tokko ayyaanni isaas addaa amalli isaas addaa garuu inni waan antina amalli isaa ajaadhaa utuu jechuun hin ta'in wanti na aarsee natti dhagahamee jedhu akkam ilmoon kun lama ta'a maaf tokko hin taane an tokko hin barbaada jechuu isaarraan nan gadda garuu ambadii tokko duraan irratti argees hin beeku takka ammayyawana irrattis immoo qalbii na cabsees hin beeku ginennadha akkam ilmoon kun lama ta'a maaf ta'a jedheeti inni maaf kana ta'adha wanti inni baay'inaan dubbatu amma yawwanaa irratti illee ganama bayii manatti hin galle akka dallanuu irratti akka dallanuu wayitti jira jechuudha kanarratti ani wantan gochuu danda'u hin jiru koo maal gochuu danda'a kenna waa 4 ta'es yoo 5 ta'es akkuma jalqaba jedhee kennaa rabbiiti an jijjiiruu hin danda'u kanarratti jijjiiruu hin danda'u kanaaf utuu isiniiti maal jettu hordoftoota keenya an wanti kuni baay'ee qalbii kan koosna cabsee jira natti dhagahamee illee jira maaf akkas ta'e laata yaani kun maaf yaada isaa keessa galee kan namaaf illee guddisu akkuma namaa kennetti
nama guddisus rabbuma. Rabbiin lafaan nama geennan waa tokko nama hin dhabsiisu. Garuu ayyaana kan qoratti kan hin jedha. Inuma yaani riskii isii qabattee dhufti ilmu. Yoo dhiifama wajjini boof illee utuu hin ta'in al tokko tokko natti dhaga'ama maaliif bakka jira miti al tokko tokko akka waan ofii godhatametti akka waan ofii kaatametti yeroo namni amlee namaa cabsu namatti hin tolu. Kanaan hordoftoota keenya dhiifama wajjini baay'ee tokko natti dhaga'ama al tokko tokko kanaafan yoo jira miti. Kanaaf soosinis maal jettu namoonni baay'een illee yaada adda addaa barreessaa jirtu argaan jira. Garuu yaadni kan keessan immoo qalliitti fudhatee waan kana haasa'utu hin jira. Yaa'u ani finne duranis hin qallannas hin taphannas waan tokko qalliitti goones hin haasofnas garuu kun baay'ee tokko sammuu na tuqu bakka qalbii kan kollee baay'ee amlee kan kollee na cabsee jira. Isin jira hordoftoota keenya waan an jedhe dubbadhu sin qabu inni waan barbaade jedhes wanti sin naaf gootanuu du'aa naa kadhachuudha akka rabbiin nagaan nanas saree jedhu an rabbiin lubbuudhuma kan koo na hambisee ilmoo kan qorratti na hambisee nan guddifadha inshallah an biyya kan koo keessa hin jira. Kanaaf waa tokko yoo an wanta itti of kennu sin qabu garuu al tokko tokko namatti dhaga'amu kan dubbadha malee wanta tokko yoo wanta itti gaabbu sin qabu wanta itti rifadhu sin qabu kun kennaa rabbiiti an inshallah lubbuun jiraannaan inumaan guddifadha. Isinin jedha hordoftoota keenya kanaan hordoftoota keenya anumaan dubbadhu illee dubbiin illee harkaa baddee jirti. Wallahi amma tokko bakka mana isinitti ma utuu isiniitiifis warri beeku utuu isiniitiifis akkuma kana yaani bakkuma kan kootiin jira akkuma kan koo yaada keessallee galaa jedheetan yaada garuu wanti hundinuu amrii rabbiiti wanti godhamu hin jiru obsuudha. Du'aayidha du'aayina barbaachisaa hordoftoota keenya du'aayinaa kadhaa du'aayinaa godhaa du'aay keessanii na bira dhaabbadhaanis niin jedha. Akkuma wantumtiin dubbadhu yuun harkaa baddee jirti amma dhiifamaa wajjiniin yaada keessanillee koomentii jalatti naakaa utuu isiniitti maal gootu waan kana isiniin jedha hordoftoota keenya akka warri na gargaaraa jirtan illee yaada keessaniin baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ammas illee akkasiin na gargaartanuu akkasiin na bira jirtanuu na wajjin jirtanuu abdii guddaan qaba.